Kun oduutti banaati jalqabarratti himatoota oduu. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad ijaarsa piroojeektii dirree xiyyaaraa Bishooftuu jalqabsiisanii. Paartileen siyaasaa Oromoo ijaarsa piroojeektii dirree xiyyaaraa Bishooftuu mormanii. Handhuurri Oromiyaa Arsii ta'uu hayyuun seenaa dubbachuun mormii kaase. Haalli Oromiyaa keessa jiru yaaddeessaa ta'uu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed BBC'tti himanii. Ministeerri Haajaa Alaa Chaayinaa Waangii Itoophiyaa daawwatanii. Ameerikaan pirezidaantii Venezuelaa Niikoolaas Maaduroo fi haadha manaa isaa butuun hidhaatti darbite. Har'a guyyaan Amajjii 3 bara 2018 akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya amma oduu takka takkaan.